Harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota Freeman kun kan daawwataa jirtan Freemanidha. Freeman egaa amma hojii idilee isaatti deebi'uudhaan oduulee gaggabaaboo addunyaa kanarra jiran kan isiniin ga'u ta'a. Oduulee gaggabaaboo addunyaarra jiran hundumaa argachuudhaaf Freeman yeroo hundumaa hordofuun isinirraa eegama. Kanaafuu hordofuuf immoo hordoffiin yeroo jalqabaatiif subscribe gootanii YouTube keenya subscribe gootanii hamma dhumaatti nu hordofuu dandeessu. Lammiileen Itoophiyaa gara Libaanoon imaluun hojii mana hojjetaa turan amma hojjettoota isaaniitti ari'amaa jiraachuus BBC'tti himaniiru. Imbaasii Itoophiyaa Beerut jiru fuulduratti lammiileen Itoophiyaa darbamanii dhibba caalan deeggarsa gaafachaa jiru. Mootummaan Libaanoon bakka iddoo argatan akka geessaa jiru himamaara. Dhimma kana irratti yaada imbaasii Itoophiyaa achi jiru argachuuf yaaliin taasifame hin milkoomne. Ji'oota jahan darban hammi bituu maallaqa Libaanoon parsantii 70 waan gadi bu'eef dinagdeen biyyattii rakkoo keessa seeneera. Weerara koronaa vaayirasii immoo hammeesseeras jedhameera. Namoonni hojjettoota kunneen hojjechiisaa turanis sababa dinagdeen isaanii hir'ateef jecha mindaa kanfaluu fi akka hin dandeenye ibsuun hojjettoota alatti baasanii darbaa jiru. Libaanoon keessaa hojjettoota mana nuusaa miliyoonaa jiran keessaa harki caalaan lammiilee Itoophiyaati. Maddi BBCdha. Daldaltoonni salqunnamtii egeree isaaniif sodaachaa jiru. Guutuu isaa asii gaditti argattu. Barri ammaa kun walirraa fageenya eeggachaa dirqama taasiseera. Daldalaawwan tajaajilawwan carraa namoonni walitti siquun walitti tuquun uuman cufamaniiru. Keessumaa ammoo wantoonni barbaachisummaa isaanii hangas mara hin ta'in erga cufamanii ji'oonni lakkaa'amaniiru. Fakkeenyaaf sababa kanaan dubartoonni muka bultoo isaanii daldala salqunnamtii godhatan rakkoo hamtuu keessa warra galee keessatti argamu. Erga weerarri koronaa vaayirasii addunyaa kana mana cufachiisee manneen qaama qullaa keessatti shubbisan manneen dhugaatii fi warreen daldala salqunnamtiin bulan erga karaa cufatanii bubbuleera. Dubartoonni daldala salqunnamtiin jiraatan madda galii isaanii dhaban halkan takkittiitti harka qullaa hafaniiru. Isteel Luqaas waggaa 10 darban keessa magaalaa Meelboorn keessatti daldala salqunnamtiitiin jireenya ishee geggeeffachaa jirti. Haa ta'u malee koronaa vaayirasiin dhufee addunyaa akka hin jirre godhe jireenya ishee hedduu hammeesse. Maamiltoota waggoota dheeraadhaaf keessummeessaa turtes ishee dagataniiru. Ji'aaf hojii malee turuu jechuun maamiltoota koo dhabeera jechuuf jirti. Isteel hin sobdu. Weerara koronaa vaayirasiin dura galiin koo olaanaa ture jetti. Bakka magaalaa Meelboorn keessatti argamu tokkotti mana ijaarratteetti. Amma garuu maddi galii ishee cufameera. Hojii ishee karaa toora intarneetii itti fufsiisuuf yaaddullee akka kanaan dura ta'uufis hin dandeenye. Maamiltoonni koo karaa toora intarneetaa argachuudhaaf yaaleen ture. Haa ta'u malee teknooloojiin nama hundaaf galeera jechuun hin danda'amu. Maamiltoonni koo tokko iyyuu ammoo bilbila isaanii sirnaan fayyadamuullee hin danda'anu jetti. Mana nyaataa fi kaafeewwan deebi'anii banamuu eegalanilleen daldalli salqunnamtii garuu ammallee akkuma itti dukkanaa'etti jira. Rakkoo biraa daldala salqunnamtiif yaaddoo uume namoonni qaama isaanii tuqsiisuudhaaf wal amanuu dhabuunis ni jira jetti. Dubartoota hojii salqunnamtiitiin jiraataniif kun mataa dhukkubbiis ta'eera. Hojiin ani itti bobba'ee jiru kun garamitti akka nageessu hin beekne. Yeroon hojii kana jalqabu baay'een rakkadhaan ture. Amma akkas ta'inna laata jechuun kan sodaachaa jirtu Lukaas kanas hin teetti. Hojiin kuniyyuu osoo deebi'ee maamiltoonni koo ni jiruuf hin jiranii isaanii hin beeku. Walumaa galatti garuu wanti hundumtuu nama sodaachisa. Mootummaan Awustiraaliyaa sababa COVID-19 warreen manni galii isaanii jalaa dhaabbateef gargaarsa maallaqaa taasisaa jira. Ta'u malee gargaarsa sana argachuudhaaf ammoo nagahee gibira ittiin kaffalaa turame dhiyeessuun dirqama. Kun ammoo dubartoota daldala salqunnamtiitiin bobba'aniif maqaan isaanii galmee gibira seera qabeessa irratti hin galmaa'iniif danqaa guddaadha. Dubartoonni salqunnamtiin jiraatan rakkachaa jiran warra Awustiraaliyaa qofa miti. Dubartoonni biyyoota hedduu keessaa hojii kanaan jiraatan rakkoo wal fakkaataatu isaan mudachaa jira. Hojjettuun yuunivarsiitii Leester Tiilaa Saanders mootummaan warreen waraqaa seera qabeessaa qabaniif galmaaniif malee kanneen hojii idileetti bobba'aniif tumsa gochuuf hayyama miti jechuunis mormiti. Warri hojii salqunnamtiitiin bobba'an rakkoon itti hammaatteetti. Kanaaf ishee dabalatee mootummaan lammiilee hojii idileetti bobba'aniif akka yaadu dhaabbileen mirgoota namummaas dhaabbatan cimsanii falamaa jiru.
Las Vegas keessatti namootni salqunnamtiitiin bobba'aniif maallaqni doolaara 19,300 walitti qabamuu danda'eera. Kana jechuun birrii miiliyoona walakkaatiin ol jechuudha. Xaaliyaanii keessatti ammoo warreen hojiin salqunnamtiitiin jiraatan yuuroo 21,700 sassaabamaniiru. Kun ammoo birrii 820 jechuudha. Tokko ammoo fayyaa isaanii balaadhaaf saaxilamuudhaaf hojjechaa jiru. Darbee yeroo mana isaaniitti alatti argamanis adabbii maallaqaatiin adabamu. Falmituun mirga namummaa Niikii Admaas UK keessatti dubartoonni daldala salqunnamtiitiin bobba'an baay'een isaanii haadholii ijoolleetiin jetti. Kun biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti kan ta'edha. Biyyoota guddachaa jiran hedduu keessatti dubartoonni hojii daldala salqunnamtiitiin kan jireenya isaanii gaggeeffatan hedduudha. Ofii jiraachuuf illee darbanii kan maatii ittiin jiraachisan baay'eedha. Biyya Baangilaadesh keessatti mandara Do'aalaatiidaa jedhamtu tokko dubartoonni daldala salqunnamtiidhaan bulan itti heddummaatan poolisiidhaan eegamu. Ba'uus ta'ee galuus rakkisaa ta'eera. Gandi sun akka addunyaatti bakkeewwan daldala salqunnamtii itti gaggeeffaman keessaa isa guddichadhas jedhama. Mandara sana keessatti dubartoota salqunnamtiin bulan 13,000 fi daa'imman 400 akka jiraatan himama. Mootummaan yeroo mandara sana cufetti galii daldala salqunnamtii akka cufee hin hubanne kan jedhan hedduudha. Ammatti hedduun jiraattota mandara sanaa waan lubbuu oolchii gamaaf gamanatti itti darbatamuun jiraachaa jiru. Maqaa ishee isa sirrii himachuu kan hin barbaanne haadha ijoollee 3 Naazimaan wanta nyaannu hin qabnu, hojiis hin qabnu waan ta'eef maaltu akka nu liqimsuyyuu hin beeknu jetti. Hojjechuudhaaf barbaadullee garuu yeroo vaayirasiin koronaan naqabee ammoo maalan godha kan jedhuun yaaddoon ana ajjeesuufi. Sadarkaa addunyaatti qormaanni guddaan namoonni hojii daldala salqunnamtiitiin bobba'an inshuraansii fayyaa dhabuudha. Keessatti ammoo namoonni vaayirasii HIV/AIDS waliin jiraatan inshuraansii fayyaa yoo hin qabaatin rakkoo isaa caalaa hammaataadha. Dubartoota hojii salqunnamtiitiin jireenyi isaanii gaggeeffataniif fuuldura isaanii caalaa yaaddessaa kan taasisu hojiin kun dandamatee bakka isaa duriitti deebi'uudhaaf yeroo ni hafa jedhama jechuu isaati. Weerarri koronaa vaayirasii tasgabbaa jireenya bakka isaa duraanitti osoo deebi'ellee amantaa dhabuun waan jiraatuuf dubartoota salqunnamtiin bulan bira deemuun rakkisaa ta'uu malas jedhameera. Maddi BBCdha. Saudi Arabiyaan gaafa dilbata har'aa jechuudha 21/6/2020 weerara koronaa vaayirasii to'achuuf jecha ugura sadarkaa biyyaatti keessa kaasuusee beeksifte. Wantoonni kaan garuu akkuma dhorkamaniin itti fufus jedhameera. Qondaaltonni akka jiranitti ugurri ka'uu isaatiin sochiin diinagdee fi daldalaa kan eegalu yoo ta'u imalli idil addunyaa fi jillee amantii garuu akkuma kana duraa dhorkame itti fufa. Waa'ee imala hajjii silaa jalqaba baatii adoolessaa keessa eegalu garuu bulchiinsi mootummaa Suudii waan ibses hin qabu. Biyyoonni hedduu Maaleeshiyaa fi Indooneeziyaan dabalatee lammiilee isaanii imala hajjiif gara Suudii Arabiyaa akka hin argines ibsaniiru. Waggaan uummanni miiliyoona 2.5 ta'uu imala hajjiif gara magaalaa Makkaatti imalu. Imalli kun ga'eessa nama amantaa Islaamaa hordofuuf imaluu danda'u hundaaf dirqamadha. Akka ragaa Yuunivarsiitii Joon Hopkins agarsiisutti Saawudiin hanga yoonaa namoonni 155 siqan koronaa vaayirasii yoo qabaman 1,230 ammoo du'aniiru. Booda kana garuu lakkoofsi kun guddachuu AFP'n gabaaseera. Kana to'achuufis magaalota biyyattii hedduu keessa baatii bitootessaa eegalee ugurri kaa'ame. Kana dura masjiidonni kuma hedduu kan magaalaa Madiinaa keessatti argaman masjiidni Nabiyyuu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dabalatee baatii darbee banamaniiru. Guyyaa dilbata har'aa ganama sa'aatii 12 irraa eegalee immoo masjiidonni 1,500 ta'an banamuu jechuun miidiyaan tokko ministeera dhimma amantii biyyattii wabeeffachuun gabaaseera.